Jala jedheni. Funyaan inni haabatu sin injeera saayee bakka adeeran. Ani barsiitti meeraan. Sobaa irratti. Akkoo teessanaa sobani warri soba jettan. Warri soba jettan. Wallaahi billaahi an sobaan jiru. Dammoo ushat bazamadee meellam. Waan ijoollee daa'imaatti dhugaatte. Wallaahi billaahi atimoo badru. Wata kaan buloo kana goosiftaa. Wata kaan. Kuni wannoo sitti fakkaata dhaal saaboo. Labeetu akkas yaade. Nama jaalatu daa'imatti. Koomentii murataallee reefu seeraan hin dubbisneeti. Maal jedha? Wayita inni waa'ee Idriisii Jabanaa maalii jedhe? Seeraan hin dubbisneeti. Walla? Inni barreessetti. Mucattii Idriis Jabanaa godhee jedhee naan jette saayibu. Lalalala roozii waan isiin naan jettu. Haati faaxeetti si dhufne har'a maaltu maal ta'e qoyi? Maaltu galee yoo faamilii keenya keessa? Keessaan bilbilii fi yookiin cheekoo haadha faaxe. Hangammaan seennami? Bakka nama biratti laayivii argachuu deemashin badiin. Ayyee ture. Banne obseen saayibii. Yoo ta'e innillee waan an jedhu ibsishaan dhimma darofadhe. Di amma siila dhuftee saayibii moo? Osoo ani siya kana eegu deebii naa deebistee? Ani na amaniitii mee wannaa takka carraa takka dubartii bareeda wayiitii kenni. Roozii ani bilooksii godhuu gahe wannaa na fixachiisaa jirta. Nama kabajamtuudha, bareedduudha, haalaaf amala bareeda qabdii miidiyaa kanarratti warra beeynuun keessaa bareedduudha. Tsabaayin isiillee tokko faana namatti tola. Garuu nama si jaaladha jedheen biyyaans yaa nam lama jaalachuu hin dandeettu, nam sadi jaalachuu hin dandeettu. Onnee takka qabdi. Namni nama jaaladha jedhee ittiin namni itti dhiyaate jechuun kabajaadhaan deebii kabajaa namaa kenna. Akkasitti ani nama namummaadhaan ka beeku. Anu rongoyin naman taane jaaladhee agartee? No, dhiisii badroo akkasin jedhiniiti. Namni hin jedhamu saaba namni si jaaladhe siin jedhe tokko deebii rogaa ishee deebisa malee እንደዚህ bro. ያ እሷ የተከበረ ሰው ከሆነች ለምንድን ነው በክብር እኔ እንደዚህ ጓደኛ አለኝ ጀቴቴኒን ከይተኒምነፍ ነማ አሰቃየው ነሙማዳ አካሲ የሚያይስናል Okay, he's be man like that. Are you serious bro Nanjada? Yeah, I'm serious man. Come in. Ugana में जाल लंबे नहीं जालते हैं. मैं कोई में वन्ना गलची में मैं ना डीसी गलची गुआडन्या इप्सी शादी गलची में ना डीसी Warri nama galchaa turte amma galchina nam takka bar galchaan jiru gam isaran qabu kaakanan mee dhiisii mee lakkoofsa kutaa fedhin xaafaara kun lakkoofsa tokko of kan aboo takka lakkoofsa tokko argaan jiru laa wallaan mee lakkoofsa tokko ergi si bira ergaa nama biratti saayibe ana naa kenni shi moditor naa kenni doktor jaalaa kana moo abdii baale no moditor naa kennana imalee laayif kana no mee na dhiisi moditor naa kenni Mudatan kulluma saaba. Kun qabu. Ani garuu wanni an siidhaamu takka yoo jiraate badru ka obbolumaallee ka hiriyyummaallee maraayyuu dubartii bareeda wayiiti tokkoo fi lama ka ol keessa barreesse kan tokkoo fi lama ka ol keessa barreesse dubartii bareeda wayiiti carraa kenni. Ani amma waan bareeda malee dubartii taateef qofa si harkatti arguun barbaadu, si cinaatti illee arguun barbaadu, si duubatti illee arguun barbaadu. Si galaami. Saaba choominni seenee jira. Ay maaki በጣም ወላሂ ቢላሂ በጣም የተሳልፈደረ ነው ሲማን አከሽርበት በጣም ሰላም አለይኩም ያ ጀማ ወአለይሂ ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አከም ፈያና ወዛ ጅርታ ሀቢቢ ጅርታ አቤ بدرو أما ويا جماعة وني سنبيكو قبل اللالة أما قربان كن
meena dhiisiin ibsishaadhaan magaalaa tokko ijoollee naannoo tokkooti. Wal beetii waliin haasaa keessaa naa qabaattu haa qabaachuu beektuu hin beeku. Anaa fi Badruun ijoollee magaalaa tokkooti. Kennu akkuma argitan waliin haasaa qabna. Amma anaaf na dhiisiin namuu jechuun saahiba. Isinii galaame namni gara gandummaatti deebisee girgirrii fa'aa oofa namni baay'een ijoolleen daddaa'imni albaatiin ta'a akka dirree takka fa'aa meena dhiisi. Ijoollee waan argite borciti. Sii galaame. Amma atiin ibsishaadhaan wal qubbaa waliin haasoftaa. Yaa hin haasa'e waliin haasaa. Keessaa waliin haasoftaa mi? Ajandaa deemu kana irratti guyyama takka waliin haasoftanii beektanii? Yaa ni haasofna waan kana waan keessan kaan waan Badruu isaa kana malee kaan normaala rakkina qabu. Kana inni waan takka irraa quban qabu waan wannoo kun normaala yeroo maakiin gara galtuyyuu galtu baale gallaan normaala nu harkaa ba'uun qabdu baroonni nu yaannu. Akkana wanni ani itti amanu tokko maa inni beektaa? Maakiin bitaan korii mirgaan korii walgeettiin kooraadhaami. Kooraadha waan nan baale seenuu siiti malee Badruu bira dirree baale gara bilooka argu baba. Bilookiin godhu takka waan takka ittiin. Raqaan barbaadu isaan godhu. Mee nagageeffadhu Badruu dirree waan ati albaatu argeera jedhe. Waan ati albaatu ka koomentii ati barreessituu miti beektaa waan ati afaaniin albaatu qabatamaan voisii kennaa ergan jedhe ani sitti himeera dirree sitti himeera ani asirratti tiktaa kanarratti homaayyuu sitti hin dubbadhu saaqan nyaalle asaayyi haallau sitti hin dubbadhu ani asirratti illee waan biraan naasa'u nagirree haallau adabadhu wallaahi billaa isin dhiisu warabbal kaabaa sii dhufa qaamaan. Okay. Meena dhiisi. Yaa asirratti homaayyuu naasa'u. Garuma feetee deemtullee teenna taanan Badruu taatee isaa taatee normaala teennuma. Akkan. Jarri lamiin obboleeyyanii garri takka wanni wal fidan hin jiru. Maakiin si jamana soddaa teenna ta'uun barreeffameera jedhe inshaallah rabbillee teessanii nuunaa jedhu. Inshaallah teennuma yaa. Gara lachuttuu teennumaara. Ibsishaa fudhataa tuwiintu fudhataa ookii maaltu beekama warbi kanaan beekaniis atumtuu fudhachuu danda'a. Namuu carraa fi afaa qatu. Akkan garuu waan amma dhimma Badruu kanarratti ibsishaa waliin haasofte beektaa? No ibsishaan normaal amma maal beektaa wanni kun ammoo haala ilma. Na dhageeffadhu gaafii ansi gaafadhe deebise. Waan argitan albayni kottu bayeedha. Isatiin waan namni si barreessu hin dhaga'ini ibsishaa waliin haasofte beektaa dhimma kanarratti? Yaa ina haasofne garuu wata haasofne hundi justifataadha normaala wanni kun wanni haasofne yaa normaala waa'ee Badruu hamtuun dubbatu ka'iriin dubbatu. Caallisuma ka Badruullee normaala gargurratti akkasuma badiisaa waan dubbatuun argu. Habiibi kun normaala waan jiru waan taateef. Anamma obboleessa keenya Badruu waliin waan ibsishaan haasofna. Sii galaan maal haasofna beektaa? Keerii bichaa haasofna. Badruu maan naan jedhaa akka ibsishaa jaallatu hin jiraame akka dinqisiifatuun kana naa haasaa sii galee akka dinqisiifattuu akka amma ana haasoftu kanatti isatti haasoftaa jedheen noo isatti naasa'uu isatti waan biraa haasaa garuu hin dinqisiifadhaan hin jaalladhaanii akka ijoollee biyyaa tokkotti naan jedhee akkasanii. Amma saahibni keenya kun jechuun Badruun jaalalaan nu harkaa lixeera. Ati akka nama ibsishaadhaan wal quba qabuu tokkotti jechuun amma hojii manaa wayii. Hojii manaa natti kennaan isinii dhaqaani. Ibsishaallee nama kabajuu nama dubartiin teenya baay'een jaalala. Namni tokko mana kanatti manni kun mana kabajaa qabudha. Mana safuu eeggateedha. Namni tokko mana kanatti akka arrabsamus akka maqaayamamus hin jaaladhu. Kabajama kanuma jechuu barbaada. Hawaasa keenya jaalaan boojitee onnee isaanii keessa siidaa jaarratte akkam jirti?
Akan dubbii sabaati lakki. Akan dubbii sabaati. Kana dhaaba. Yeah, That's please. never. Wanti akkanaa jiru Hamzaan follow. We don't know what care. Gabbeetiin hin jechuudha. Biri Itoophiyaa 50 60 follow. 500 500 bitachuu danda'a. Kana gabeenu kana. Kun folloon birqii miti dhageeffadha. Kijiban ofiina asii achi deemtaniitiin jechuudha. Dhugaa jirtu walitti himna. Dhugaan jaalata hin jaalata. Dhugaa jirtu dhufteetiin gastii kanarratti himuu qabdi. That's never. Wanna jiru asirratti dhufteetiin himuu qabdi ammallee. Gaafii kana takka gaafataa jira nuti ijoolleen marti keenya ijoolleen jechuudha. Warroonni guruppiidhaan jirullee marti keenya gaafii kana gaafataa jira. Sanirraan dammoo nama mucaa wayii dubbisuu qabda. Keessaan sitti Hamzaa. Nama jajjaba jira nama si barbaadu. Mucaa san keessaa wanni isaa si ergaa akkasii obboleessa kiyya waan takka yaadayini baay'ee ofiin cingini hin beeka akkasii dhukkubaa jirullee oozaan naada godhee jira. Kanaafuu ofiin cingin sammuu ta'e harreen hin ta'in sammuu akkana paastii qabdu kana waa takka ta'ee Hamzaan osoo mucattiin tun dhuftee yaada hin kenniniif waa takka ta'ee namni wal dhaga'u hin jiru Oromoo. Kuma qabaadha akkanumatti waan tan. Ayyee saabii. Choomina reefu isin barbaada yookaan irra reefu dhufee deeme ka roobeessan. Yaa. Amma ka jaarsa naam naan geessan I need him guys. I need him. Amma naa gale malee choomina sun inni akka ta'e saabii. Yaa tokkollee hin jira maqaa isaa dhahuun barbaanne sii galee sirratti. Yaa. Laayikanii dubbatuun barbaanne gastii kiyyarratti isheeritti godhanii ganama wayita ganama gastii bana dhiyaasoo yoo argitee jiraatte. Isheeritti godhanii yaa. Kanaafuu jechuudha wanni ani ganama haasaa turellee aareetiin gastii sanirraa ganna darbanii jennaaniin maa darbitan jettee onna deebistee lammaffaa. Coomna tokko na buuse of course jedhamu tokko sii galee bataam itti aareetiin achi gastii banadhee waan jiru guutuu gadi yaase sii galee bataam itti aareetiin hin tinni jedhee jira. Dhugaa jirtu walitti himneetiin jechuudha ijoolleen marti amadi balaa ho'ina jira ture. Ijoolleen marti bakka jirtanii gaafa Hamzaan xiqqoo isii waa ta'uu miti jaalala kanaan gaafii guyyaa inni torbee keessa yookaan ammoo guyyaa lama keessa gaafii kiyya naa deebisaa jedhee gaafii walitti gadi yaana. Ayyee. Gaafii jirtu kana. Ayyee galatamee shi baabaa. Quba qabaadhaa. Ayyee. Ammoo yaada sirra qabdu Hamzaa leenteen mi waa takka sittuma. Mataa kee eeguudhaaf of qopheesseera. Ammaal jedhe dhageettee saabii? Yaa. Maakiin nama jaalattu dhabde bakka nama jibbitu dhabde waan ta'eef. Yaa. Yaa. Nama jibbitu dhabde maal gochaa cinqamtaa ufiin jedhaadha saaboo. Dhugaa keeti. Yaa man. Wanti sichi kun jiru sammuu kee ayi kana sammuun dammoo namoonni jennaan nama tuqamnaan hin deebisu. Ani yoo isin deebiin aan deebisin wallahi akkasii yaada bakka. Yoo isin aan deebisin saaboo yoo isin aan deebisin gaafii an gaafadde kana bakka Hamzaa hin dhaadin bakka nama si jibbitu bakka nama si jibbu dhabde hin dhaadin. Isin dammoo nama jaalattu dhabde hin dhaadin bakka saaboo isin miidhamuu qaba dhuftees gaafichuu qabdii naan jaa bakka keessi keessaa. Yes, dhugaa keeti. Naa bakka akka isaabii wala garramee yeroo biraan miira ajaa'ibaa kana keessa. Ayya karaa nagaa. Ayya badaacha. Baxaan. Wallahi. Stage kootan yeroo baay'eedhaaf. I got a guess. I got a crazy game. No way, fam. I'm not away. Hi. Hi. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirta? Akim nagami? Nagaa alhamdulillah.